Siyaasi keenya akka warroota gara mirgaas gara bitaas jiranii inni tokko fiinxaleessummaa sabummaatiin inni tokko immoo tokkummaa qeenxee karaa barbaadanu osoo hin taane siyaasi keenya siyaasa gidduuti. Siyaasa gidduu tokkummaa biyyoolessaa akkasumas immoo mirga sabootaa eeguu giddugala godhate siyaasa gidduu geggeessina. Dhaabbileen dimokiraasiidhaa kan akka boordii filannoodhaa kan akka koomishinii mirga namoomaa walabummaadhaan akka socho'an ijaarama isaanii seerota irraa eegalee riifoormii bal'aa taasifnee dhaabbilee walabummaadhaan biyya tajaajilan dantaa biyya tajaajilan ijaarree jira. Raayyaan ittisa biyyaa jijjiiramaan dura eegduu sirna warraaqsa dimokiraasii jira ture. Ara raayyaan ittisa biyyaa eegduu heeraati. Eegduu birmadummaa biyyoolessaati. Dhaabbileen kunniin walabummaadhaan qofa osoo hin taane teeknooloojiidhaan ammayyummaadhaan hojimaata isaaniitiin akka ammayyaan goonee hojiin hojjetaa jirru biyya kana keessatti sirna dimokiraasii sirna cimaa lafa qabsiisuu keessatti shoora olaanaa taphatu jennee fudhanna jechuudha. Hiyyummaa fi booddeeffamummaan furamee arguu ni barbaaddu. Kanaafuu furmaata qabatamaa kan fide badhaadhina filadhaa. Sirna waaraa fi walitti bu'iinsa hambisu ijaaruu feetu badhaadhina filadhaa. Sirna dimokiraasii waara'e mallattoo Itoophiyaa ta'uu qaba jettanii yaaddu badhaadhina filadhaa. Ijaarsa biyyaa waara'ee fi Itoophiyaa waliigaltee uummatteef badhaadhina filadhaa. Mallattoon filannoo keenyaa nadoo qamadiiti. Nadoo qamadiin tumsa agarsiisaa. Nadoo qamadiin tokkummaa agarsiisaa. Tokkummaan ammoo humnaa. Tokkummaa sabdaneessummaa obbolummaan dabaalameen biyya fakkeenya badhaadhina Afrikaa taate ni ijaarraa badhaadhinaa filannu.